Islam jedhamte jannata guddayya dhaaluuf seerota shanan Islaama jechuun the 5 pillars of Muslim jedhaman kabajuun dirqamta. Soomaaf salaat haajiif zakka baasu qofa don taane rabbiin tokkichi guddayya gubbaa Muhammad immoo ergama isa qulqullichi ta'uu amanu qabdaa jedha. Warri kun shanan yeroo baay'ee salaat zakkaat shaawiyaan shahaadaaf haaji jechuun beekaman ganam boru arba subi nyaatti galgal gaaf loon galan afaanii taguyya keessa yeroo shani ol salaadde war walti mufatteen cufaan haa'u jettee isaanillee dhiifam gaafata. Dureessi hiyyeessa qoodee hiyyeessi man dureessaati fidaama. Namni islaama hundi jira ramadaana kan soomuun dirqamtaatullee warri ilaalchi godhamuuf hin dhabamuu jedhani. Teemmiriin الوحدة أهلا يا شهر القرآن أهلا يا شهر الغفران أهلا يا شهر التوبة أهلا 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 يا